Poolisiin federaalaa namoota beekamoo fi artistoota dhaabbata Finteek Investimentii hundeessan waliin dha'uun birrii biiliyoona 1.7 ta'uun shakkii irratti mannaa banuu beekse. Dhaabbatichi kan hundeeffame obbo Daani'el Yohaannis Yesuusii fi Girmaay Gabra Mikaa'el jedhamaniin yoo ta'u, hundeessitoonni dhaabbatichaa kun namoota bebbeekamoo fayyadamuun namoota 1,200 ta'an irratti miidhaa maallaqaa birrii biiliyoona 1.7 ta'uu qaqqabsiisaniiru jechuun shakkaman. Poolisiin federaalaa namoota kana irratti qorannoo yakkaa 19 ta'an erga gaggeesseen booda abbaa alangaatti erguu fi abbaan alangaas himannaa banuu beeksisee jira. Himannaan yakka kanaa jalqabaa poolisii magaalaa Finfinneef dhiyaatus yakkichi walxaxaa fi kan daangaa ce'u ta'uusaatiin gara poolisii federaalaatti dabarfamuunis gabaafameera. Hundeessitoota dhaabbatichaa lamaan keessaa Daani'el Yohaannis to'annaa jalaa oolee himannaan irratti kan baname yoo ta'u, mana amala sirreessaa taa'ee dhimma isaa hordofaa akka jirus ibsameera. Girmaay Gabra Maariyaamiin garuu ammallee to'achuuf hordoffiin godhamaa jiraachuu ibsameera. Namni kun bara 2010 waancaa addunyaa Afrikaa kibbaatti qophaa'ee tureen wal qabatee miilee gara simalanii daawwachuu fedhaniif haala mijeessineerra jedhee maallaqa miiliyoonaan lakkaa'amu sassaabee biyyaa badee akka ture poolisiin galmee yakka isaarraa hubachuu ibseera. Shakkamtoonni lamaan namoota 1,200 ta'aniin ji'ootan 3 keessatti abbaa konkolaataa isin goona jechuun jalqaba walakkaa gatii konkolaatichaa jechuunis qarshii 950,000 harkaa fuudhee walakkaa isaaf immoo liqaa waggaa 5 keessatti dhala malee kanfalamuun baankii waliin mijeessuun akka irraa sassaabu amansiisee akka ture poolisiin beeksisee jira. Poolisiin federaalaa lammiilee waliin dha'uun kaffaltii akka raawwatan godhaniiru jechuun ibsaa kennee jira. Poolisiin federaalaa namoota kaan amansiisuuf konkolaattota 148 biyyatti galchuun konkolaattota 100 ta'an namootaaf kennanii akka turanii himeera. Kana keessaa immoo konkolaattota gaggaarii 48 dhoksaan gurguruun cinaatti ragaa tokkollee osoo hin jiraatiin konkolaattota 350 alaa akka galchan fakkeessuun uummata burjaajessaa turan jedhees jira. Dabalataan konkolaattonni bakka hin jirretti konkolaattonni 400 buufata doonii Jibuutii ga'aniiru adeemsa gara biyyaatti galchuurra jira jechuun uummataaf odeeffannoo sobaa kennu poolisiin Finfinnee mirkaneeffateera. Addabaabaayii Masqalaatti konkolaattota ergisaan walitti qabanii haala uummata burjaajessuun konkolaattota biyya alaatii galchan fakkeessuu fi dhaabbata Chaayinaa konkolaataa elektiriikii oomishuu BYD waliin osoo waliigaltee tokkollee hin qabaatiin akka waliigaltee qabu fakkeessuun yakka waliin na'uu raawwachaa turuu qorannoon godhee bira geera jedha. Poolisiin federaalaa dhaabbata BYD Jibuutii jiru waliinis waliigaltee raawwatanii konkolaattota kaffaltii jalqabaa parsantii 10 erga fudhataniin booda parsantii 90 otoo hin kaffaliniif hafuu poolisiin beeksisee jira. Dhaabbanni Finteek kun namoota 1,200 ta'an irraa kaffaltii jalqabaa gatii konkolaataa kan ta'e qarshii 950,000 birrii 285,085 gibira mootummaa akkasumas birrii 130,030 jara konkolaataa elektirikii jechuun walumaa galatti tokkoon isaanii irraa birrii miiliyoona 1 fi 365,000 fudhataniiru jedheera poolisiin. Poolisiin federaalaa hundeessitoota dhaabbatichaa lamaan cinaatti artistoonni fi namoonni beekamoon 7 yakka kanaan wal qabatee to'annaa jala ooluu beeksiseera. Isaanis artist Salamoon Boggaalee, artist Saraawit Fiqiree, artist Garam Dejenee, Daani'el Tagaany, Abrahaam Gizaw, Mansuur Jamaalii fi Kaalid Naasir ta'uu ibseera. Namoonni beekamoon kun dhaabbata Finteek Investimentiin haala hin mallee fi gurra guddisuun beeksisuun maallaqa waliin na'uun sassaabamerraa qoodachuun shakkamanis jedhe jira poolisiin federaalaa. Poolisiin federaalaa namoota kana guyyaa dheengaddaa mana murtiitti dhiyeessee manni murtiis qorannoo dabalataa akka irratti geggeeffamuuf hanga eebila 8/2026tti beellama qabatee akka jiru ibsameera. Poolisiin abbootii qabeenyaa dhaabbatichaa maallaqa seeraan alaa argame seera waa gochuuf yaalanii fi qabeenya uummata burjaajessuun akkasumas yakka daangaa ce'een walumaa galatti yakkoota 19 shakkii akka qorataa jiru beeksiseera. Namoota bebbeekamoo maqaa isaanii fayyadamuun tokkoon isaanii maallaqa yakkaan argamerraa konkolaataa BYD gabaa amma jiruun miiliyoona 8 ol baasu kennaan fudhatanii akka hin malletti dhaadessuun uummanni akka burjaaja'uu godhan ittiin jedhe irratti
qorannoo eegaluu cimsee akka itti fufuu poolisiin federaalaa beeksiseera. Artistoonni kun maallaqa seerawaa hin taane seera qabeessa gochuuf yaaluu fi uummatarraa birrii biiliyoona 1.7 akka waliin dhahan gochuunis akka shakkaman ibsee jira. Poolisiin federaalaa BBC Afaan Oromootu gabaase. Yeroo jalqabaaf gara chaanaalii keenyaatti kan dabalamtan subscribe godhadhaa, mallattoo beelii sana fuulduratti isinii dhufu haala tokko tokko ol kan jettu irra kaa'adhaa. nagaan tura.